Shamanneetti hakiima kan ta'an Dr. Nuuraddiin Luukee maalummaa dhukkubichaa fi mallattoolee isaa akkasumas haala akkamiin of eeguun akka danda'amu irratti dubbiseera. Maqaa dhukkubichaas haala ittaanuutiin ibsanii ture. Vaayirasiin kun yeroo ammaa addunyaa irra fidaa jiru COVID-19 jedhama. COVID-19 jechuun immoo Corona Virus Disease 2019 jechuun maqaa dhukkubootaaf qabaasu dhaabbata fayyaa addunyaati. Mallattooleen vaayirasii kanaa maalidha ka jedhu yoo ilaalle dura vaayirasiin kun erga nama vaayirasicha qabuuf namni tokko saaxilame booda turtii guyyaa 2 hanga 14 keessatti irra jireessaan immoo guyyaa 5 hanga 6 keessatti mallattoo mul'isuu eegala jechaadha. Mallattoon inni mul'isu immoo inni guddaanii fi inni jalqabaa ho'a qaamaati jecha. Achi booda kokkee nama goggossu jira. Namoota tokko immoo funyaan kana duuchuu fi urrii itti baay'isuun mul'achuu danda'a. Isaan kaan irratti immoo qufaan hin jiraata. Qufaan kun irra jireessaan yeroo hedduu qufaa gogaa ta'a jechaadha. Darbee immoo namoota tokko irratti qufaan kun aakee yookiin akkataa qabaachuu danda'a. Namoota dhukkubni irratti hammate tokko immoo harganuu itti ulfaachuu fi dafee isaan hargamsiisuun mul'achuu danda'a jechaadha. Dabalataan immoo mallattooleen vaayirasii dhukkubni kun mul'isuu danda'u maashaalee fi buuseewwan namaa irratti dhukkubbiin namatti dhaga'amuu fi miirri dhukkubbii jiraachuun hin jira. Garmalee nama dadhabsiisuun hin jira. Qorra nama jechuu fi nama hollachiisuun illee mul'achuu danda'a. Darbee immoo namoota muraasa irratti 5% gad ta'an irratti haqqee fi nama lolloojjessuu fi haqqisuun darbee jiraachuu danda'a jechaadha. Dhibee kana utaalloo yookaan qufaarraa maaliin adda baasa? Kuni rakkisaadha adda baasuun beeka. Garuu utaalloon immoo upper airway infekshinii mallattoo gara sirna argamsuu gara olii qofa fida. Koronaa vaayirasiin kunillee mallattoo sirna argamsuu gara olii qofa fiduu danda'a nama baay'ee irratti. Dabalataan immoo namoota persentii maayilii modereetii qaban keessaa namoota muraasaa fi nimooniyaa yookaan michii sombaa isa jedhamu san qabaachuu danda'anii jecha. Isaan immoo persentii 20 ta'anii critical severe cases jedhanii akkasitti adda bahu. Isaan sunniin immoo yookaan michii sombaan qabaatanii michiin sombaa isaan qabaatan suni tokko immoo oksijiiniidhaan yaalamuu oksijiinii barbaaduu danda'a. Sanirra illee immoo caalee hanga maashiniidhaan arganuu deemuu danda'an jecha. Hayyee haala akkamiin ittisuun danda'ama vaayirasii kana salphaatti uummanni akka hubatuuf? Yeroo namni qufa'u namni vaayirasichaan qabame kun qufa'u yookaan haxxifatu nama isa bira fageenya meetirii 2 yookiin tarkaanfii 2 gadi jirutti gaafa haxxifatu namni tokko waan biifamutu dhangala'oo xixiqqoo qaba'u jira yookiin gaafa qufa'u waan ba'u jira. Isaan sunniin dhangala'oon akka biifamuu jiran sunniin xixiqqoon sun vaayirasicha of keessaa qabu jecha. Namni isa bira jiru sun yoo hargan karaa saniin vaayirasichi ol seenuu danda'a jecha. Egaa vaayirasichi ol seenee booda namni sun mallattoo san mul'isa. Karaan inni ittiin daddarbu tokko kan. Lammaffaa immoo dhangala'oo nama vaayirasichaan qabamee harkaan tuttuquudhaan harka keenyaan erga tuttuqne booda immoo harka san gara ijaa gara funyaanii gara afaanii yoo kafinnu tahe karaa saniinis vaayirasii daddarbuu danda'a jecha. Karaa kamiin irraa of ittisna ka jedhu immoo tokkoffaa guyyatti deddeebinee harka keenya yeroo hedduu dhiqachuu jecha. Meeshaalee garaagaraa adaduma tulfee waan garaagaraa adaduma hojjenneen harka keenya saamunaadhaan bishaan qulqulluudhaan dhiqachuun barbaachisaadha. Kun immoo nama mallattoo qufaa utaalloo qaqqee hibibii kanneen qabu nama akkasii sanirraa tarkaanfii 2 fi yookiin meetirii 2 fi sanii ol irraa fagaachuu qabna jechaadha. Inni kan biraa immoo namni qufaa yookiin utaalloon qabee jiru harka isaa ciqilee isaa cabsee gara afaanii fidee achi jalatti attifachuu qabaa jecha. Sooftiidhaan waraqaadhaan yookiin maarrabii jedhaniin qabatee attifachuu qabaa. Waraqaa san immoo sooftii san immoo bakkee namni biraan geennetti bakkee cufaa ta'etti gatuu qaba jechaadha. Inni biraa immoo namootaan hariiroo namootaa wajji goon harka wal fuudhuu amma irratti hin barbaachisu jecha vaayirasicha. Vaayirasiin kun afaaniin qofa afaanii yookaan karaa funyaanii qofa gara namaatti seena moo waltuqumaan karaa gogaa namaa seenuu danda'a? Amma namni tokko waan namni vaayirasichaan qabame tuqe tokko
namni biraa deemee harkaan tuqee waan san erga harkaan tuqee booda gara afaanii yookaan gara ijaa yookaan gara funyaanii yoo fide vaayirasichi achiinis mukoosaa saniin illee seenuu danda'a jecha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo gabaasa addaa dhimma koronaa vaayirasii irratti xiyyeeffate har'aatiif qopheessine asumarratti xumurreeti kan jiru jechuudha. Qopheessaan Hamzaa Hussein ture kan isiniif dhiyeesse immoo Zalaalam Taaddasaati. Gaafa wiixataa walitti deebina torban gaarii qabaadha.